Nagaanii fi araarri waaqayyoo lafa jirtan hundumaattuu isinii haa baay'atu kabajamoo saba waaqayyoo guyyaa har'aa kanaa haadha teenyaa wajjinii sagantaa bareedaa tokko isinii qopheessineerraa haati keenya eenyu akka ta'anii waaqayyo wajjin yookiin gooftaa Yesuus amanachuu isaaniitiin wantoota bara isaanii irratti isaan irra ga'aa ture isaanis immoo wangeela akkamitti lallabaa akka turanii haadha baay'ee wangeelaaf gatii kaffalaniidha jechuudha. Kanaafuu har'a turtii addaa mana isaaniitti isaa wajjin goona jechuudha. Haga sagantaa dhuma keenyaa hordofaa dhumarratti immoo ergaan isaan biyyaaf qabantu jira. Ergaa sana immoo yeroo itti dhageenyu ta'a. Jalqaba hamma xumuraatti isin wajjin ta'a. Kadhannaan jalqabna. Yaa Waaqayyo gooftaa galannii fi ulfinni gurguddaan siif haa ta'u. Ati nu gargaartee yeroo kanaa waan nu baafteef ulfaadhu. Sagantaa haadha keenya wajjin guyyaa har'aa qabnu hundumaa irrattuu harka kee mul'isi. Innaati yaaddi haa ta'amu. Ameen. Tole ishii immaa maqaa keessanii eenyu akka taatanii gara gooftaa immoo bara kam akka dhuftanii mee warra isin daawwataarutti nu hima. Egaan amanee Yesuus biyya Shawaa dhufe jedhanii oduu namni nama sakkariin waanan dhibamuuf Yesuus biyya Shawaa dhufte san ani wanni na fayyisu dhabame gooftaa ati na fayyisi jedhee mana qaalluun dhaqu mana maxaafaan dhaqu mana shinii laalan mana buna laalan hin dhaqu ansi amane seexana kaade na fayyisin jedhee gooftaa galannaa gahu. Na fayyise. Adadumaan narraa dhibeen narraa bu'ee akkanuma jedheen dhukadhee kadhadhaa maarree kootu warra qaalluu dhaqnaa jedhee warri waliin ture booddanyoonni teenya nam. Ani qoricha argadheen jira na fayyisu qoricha argadhe. An namatti sinimu namni fudhatu dubbii kana namni hin beeku ani qoricha argadhe hin dhaqu mana qaalluun dhaqu jedheen didee hoggaa Haile Sillaasee ani amanee hoggaa akka qaaluma kana ofii qaalii of galchee amanee hoggaa jaatti Haile Sillaaseen sinxaala gadhiise. Ani ijoolleedha gizeesse. Ani ijoolleedha gooftaa galannaa gahu. Bara Haile Sillaasee aangoorra jiru amantanii waggaa 6 booda inni immoo aangoorraa bu'ee dargiitu aangootti ba'e. Eeshi. Achirraan kan ka'e numaan amantee kiyyaa waan waaqni jedhe numan sodaadhaa numan jaaladhaa ergaa hoggaa 75 baran dhibame san 73 74 fayye 71 ta'e hoggaa tokkoon dhibame 1974 keessa akkasis kan itti fayyitan. Sabaratti san baranne sabarattidhaan jedhan fayye. Isallee maallaan jedhe ati waaqa jaalattaa waaqni si jaalataa mana guddaa waaqaa san beekta nan beeka. Hin beekta nan beeka. Hin fayyitaa si waamnaa hin dhiqattaa hin dhugdaa ati fayyitee si waamnaa amma deemi galinaan jedhan Yesuus fotoo isaa argeen beeku akkuma amma fotoo. Abjuudhaanii? Abjuudhaan dhufee naan jedhe. Yoo akkana laalu fotoon isaa kun isa fakkaata. Nan galee natti fakkaata. Achumaan har'a naan jedhe ji'a sanitti dhufanii kootu xammaqame naan jedhan gaafan xammaqamu nan fayye. Ana wangeelli illee nan gorsine Kiristoosumatu naaf ta'e. Kiristoos dhufee abjuun isinitti himee achiin booda dhibee sanarraallee hin fayyitanii. Dhibee sanillee nan fayye gubbati waggaa tokko dhibame nan fayye. Galanni waaqaa gahu. Ameen. Ammallee immoo. Garuu yeroo san waldaan sun maal ture? Homtuun jiru. Waldaan hin jiru? Adventistii oduu dhaga'ee tanan dhufa malee. Malee cheerchiin akka ammaa kana baay'een hin jiru? Asiin goljootan dhufa kunoo biyya kiyya kaakkaa bahee. Kaakkaa dhaabatanii cheerchii goljoota dhuftan? Goljootan dhufa. Ji'a tokko hoggaan guute wanna isaan natti kenna san qaalii kana qabadheen gal. Yoon immoo jiruu fooniitiif yaade amma ka'ee tan deeme waan deeme immoo nama sakkara. Sixootaas
asiraatas qabadhee tan dhaqee kaffale. Erguma gara gooftaa dhuftanii kaataniin booda misakirnatii jalqabdan namaaf dhugaa ba'u. Amma sakkara Adventistii irratti amma sakkara. Inni dhufa namni illee waggaa dhufe ani waasii nan ta'a Kiristoos nama fayyisaa isa amanaa yoo isan amanne uumaan fayyitanii anaa na fayyise gubbate irraa jedhaan. Maarree ishii yoo jedhan takka turan nus waaquma qabna hin didanii tiraaktii naa kennaadhee qaloota irra mul'oongel irraa gan as gal achitti immoo na ari'an maaliif kana dubbatta imaanotii dargiin seenee imaanotii kana mangistiin jibbe maaliif kana biyya sabbaqtadhanii na hidhanii siqaayin nagaanii. Maaliif amanuu keerra dhuftee maaf dhuga baatii namaaf baata? Maaliif masakkartaan maas allaata? Biyya sin jirtanirraa. Baqa yookaan biyya gadhiisi yookaan Kiristoos gadhiise. An biyyan gadhiise malee Kiristoos hin dhiisu jedhe. Warri biyyaa garii eessatti awwaalamta deemi jedha. Ani shintibetitti illee qabrii islaamatti illee waan awwaalan nafsee kiyyaaf malee ani fooniif hin barbaadu. Bakka deemi si saqaa jedhanii jedhan. Ani biyya kana gadin dhiisa malee Kiristoos hin dhiisu. Akkanuma yoo nallee ajjeeftan hin sodaadhu jedhan. Warra qabalee taa'anii gaaf kaan ani baradaa hidhanii gara hidhaa deemu jennaan asallaa bee tizaazii baasee jara wayillee kan mucayyoo maraatti haadha raammatu. Hin maraattee ishii irratti agalgaayii waame ishiin fayyite kootaa callaa fi jedhan maraatte suni fayyite. Isin waamanii? Kootuu ishii kootaa jedhee waame agalgaayii warra Adventistii kana. Ishiin maraatte fayyite kootatii gorsa kennaa galatallee waaqanaa galchaa jedhee. Isin bira fayyite? Ishiin maraatte sun? Garuu maatii maasin ari'anii mi'attiin tuni gaafa maraattu isin bira fidanii isin bira fayyite. Anumatu adaaduu naa waamaa yoo ishiin dhufte malee ani fayyu jette. Naa calla'ee fi bakka warra wayiitii nan dhaqee calla'ee fi warra qaalluu haa dhaqxu hin barbaachisu. Abbaan qaalluu taa fidatu hin barbaadu qaalluu fidu nan kadhaaf jedhe mana kiyya cufee ishii wajjin mana namaatitti calla'ee fi Allootillee waaqni kiyya naa fayyisa ishiillee gaafa jettu koottaa jedhee waame warra Adventistii bira dhaqee amantee kana jabaadhu. Yoo dhufan kaadireen nutti duudee kun akkanatti biyya sabbakti halkan namni dhibame takkallee kun an kuffisu kana qabdi hin fayyite. Namni walitti baay'ate aga nama 11 ta'an. Guyyaa qidaameetiin kadhannaa yoo dhufanuu kaadireen dhufee fidaa maxaaf quddusii fuudhanii irraa maxaaf quddusii kana godhanii maaliif kanaan deemtan mangistiin kanatti akka bulle jedhee jira waaqni eessa jira fidaa jedhanii maxaaf quddusii jara kana nama 3 anaan waamsan irraa fudhatanii hidhaa galchanii waradaa gabaree buusanii anillee waradaa gabaree bu'achi asallaa bahee tuzaazii baasee maali isgibiitiin jennaan foolis xaayibaan isgibiitiin isaanii maxaaf quddusiidha jedhan. Maxaaf quddusiin imaanotii kiristaana tabaale jechuun qaalii san irraan nu kanan beeknu isin waan barbaaddan godhaa jedhe sabsaba baamara shaniitti biyya sabasabanii jennaan bakka nu keessan jiru jedhe kiristaana kan tabaale. Jarri hidhaa ta'ee tizaazii fidee gallakkisanii farramaa jedhanii farramanii yoo farramanii ka'an har'uma tana isaan farramsiisanii yoo ba'an asmaraadhaan namni dhume hoo jedhan kaadiree waan qabalee keessa hojjetu mucuu godhanii asmaraa dabarsan gooftaa galannaa ga'u. Aan achitti mana sirratti diigna jedhan dhagaanatti darbullee fuudhanii asmaraatti haa darbuudhanii kaadiree hin dabarsan ani natsaa jarattillee natsaa hiikanii namichi immoo hafe waradaa gabaree haati manaa kee wanni jaratti wassanuudha maxaaf wannoo gadi fudhate haati manaa kee bee hin dhibamti dafiti dhaqqabe hoo jedhan yoo inni akimiidha ko haati manaa hin duute dubbiin hin du'e kun hin deemee annasaan bahee an biyyuma kanan taa'u biyya Soodom Gamooraan taa'u biyya waaqan beeke biyya allaa kubariin sheekiin jirre biyya allaa qeesiin hin qaddamne ani hin barbaadu nan baa hin taa'u jedhee dhagaanatti darbu
galgalli dhagaadha ganamni dhagaadha ol ka'een galee hin hiyyoommatta jedhe hiyyoommadhe akka Museen ijoollee Israa'elii waliin rakkachuu naa wayya durummaa mana Fara'oonii jedhe san akkas naa wayyan jedhe nan galee nan rakkadhe ijoollee afurii waliin Achi jechuun achi kaatanii asitti gale asitti galtanii nan rakkadhe gooftaa qabattanii ari'amtanii asitti galtanii asittan gale rakkina gurguddaa argitan. rakko guddaan arge ijoollee waliinis yoon rafellee halkan kakaa ijoollee silkii dawwalanna gabaabaana taakota timirtii dhaqan silkii dawwalanna gara samiin jedhaan yeroo san silkiin immoo kadhannaadha sinii kadhannaadhaanaaf ormi silkii kaansi'a kaansi'a ijoolleen jilbiifannee kadhannaan tamaarii dhaqus hangabaa dhaqus akkasuma doo jennu gooftaa galannaa ga'uu ani rakkoo hunda makiinaan naan galabbaxamee luktis nan buqqa'ee erga Dirridawaa gisee san Harar deemisiin jedhan biyya Dirridawaa jedhe maalittan daa'ima tanas gatam cottii tana guddise maalittan qe'ee tana gata ijoolleen deeme kun wattaaddara deeme kun Addis Ababaa gale kun immoo Keeniyaa deeme mucaan kiyya amma kaala beesu maqaan qe'eetti gatam jedhu asumatti kadhadhu sa'aala waaqa kee jedhan. Amma rakkinna san irra kan caalu immoo waaqni ergaa isinii kenna. Ergaa inni naa kenne Ergaa kana immoo biyyoota deemaatii cheerchi hundumaattu himaa jira. Himee tiraaktii hiree islaamatti hiree ortodoksiitti hiree oduman jedhu kana keessaa amma ka'itii biyya Hararillee biyya Dirridawaa sanillee deeminaan jedhu nan mari'adhe warra waliin tsallaan lakkiin hoonogillee karaarra jira akkamitti deemta asumatti waaqa kadhu jedha. Ishi jedhan makirii namaatiin waaqan gaafanne ol ka'ee nana fee gaaf kan Dirridawaa bishaan balleessuudhaan saaxinumarraan masoobii fuudha jedhee hoon akkan ol jedhu duubumaan mucucaadhee kufee luqqeettuun na buqqee. Ergaa nama dhageessanii ergaa waaqayyoo himuu dhiisurraa kan ka'e asuma mana keessanitti waaqni isin adabe. Waaqni kiyya na adabee amma achi ani horiin ta'uu cubbamtuudhaan na kaase. Yookaan na kaasi jedhee waaqayyoon jedhu seexanni guyyaadhaan natti seenee inni sa'aa galee gaafa namni sa'aa galu qaalii maxaaf quddusillee naa kennee waan hundumaa raa'ii waan biyyarra ta'u waan anaaf ta'u hundumaa akkasitti natti mee achi anan ka'ee ka'i deemi jedhe eessan deemi duraan dursi qaaliyootii deemi qaaliyootiin dhaqe achirraan immoo nan gale ergaa kana dabarse nan gale yoon galu immoo kuyyara dhaqe kuyyara nan dhaqe kuyyararraan immoo Shaashamanneen dhaqe maquma natti maquma biyyan deemu ani hin danda'u si waliin nan deema anuu si waliin nan deema abbaan barbaade waan fe'es hin jedhu ani si shoome siifan hojjedha naa hojjedhu jedhe. Amma imma kuyyara waaqayyoo deemaa isiniin jedhee ture garuu biyyoota meeqa deemtan yeroo gisee gooftaa kana ergaa isinitti maaru kan ergaa natti hime biyyoota meeqa ka deemtan biyyi አንደኛ አዲስ አበባ በከጃ እንዴም አዲስ አበባ በከጃ በከጃ ኮቶቤ ጀ እንኳን ከራ ብየሸዋ ከንፍቱ ተክ አለም ባንክ ጀ በከ ሆነው አዲስ አበባ ከሰ ብዮተ ጃ በከጃ ነትም ደቡብ ወላይታ ሶዶ Shishicho, Durame, Wasana, Biyya Gurage, Uttajara, Antanya Wasa deeminan jedhe. Ergaala deem achirraan baalee bobbaa deemi jedhe. Roobe nan deemee achumarraan immoo katamaa ga'e bakka hunda waliin ga'a biyya ga'e san nafaan hagalgaa'in nama naa godhe na waliin deemaa bakka hundumaa baalellee beeta kiristaanii jiru waliin naa ga'anii dodolan deemee adaabbaan deemee hasaasan deemee kanallee maqumaan naan jedhe boqojjii deemee boqojjiillee ufumaaf naan jedhe asallaallee ufumaaf naan jedhe dheerallee ufumaaf naan jedhe moojollee ufumaaf naan jedhe naaziriitillee maaloo gooftaa kiyya an kan hunda akkamittan deemaan jedhe on jedhu ay dheeranuu bee hin jiraanaan jedhe girrimna jedhan achuma nan dheeraa sanittis darbee naaziriitti bootaa bakkee sagalee himee
waan haxibaan immoo narraa fuudhanii sagal himee kaan himee nuu sirraa fuudhan Naaziriitti 04 Masarat Kiristoos mojurraa maqaa naa kennanii mojoon darbe Duukam Dabra Zayitii Qaallitti Saariis kanan hundumaa maqumaan natti himee Duukamee Saariisii Dabra Zayitii kan hundumaa ulee qabadheen deeme akka ammaatitti hin deeme ulee akkanatti harka lamaanii qabadhee Hazaara ergaa yoon katamaa tokko katamaa sangae aga beeta kiristaanii 2-3 nan dhaqqabe masmararra kan jiru hundaa himeen galaa kan hundaan deeme amma biyya keessa immoo bakka hundaa dodolas moonnan dhaqqabu Shaashamannee illee manni jigaa jira deem jedhe deeme takkittiin natti nama Nageellee jedhe Zuwaayillee jedhe Maqillee Alamxeen kan hundumaan deeme galanni Waaqa haa ga'u hin dadhabne hin affarree hin kibkaabedhaan hamma nan ta'u hamma na teechisanii taa'i jedhanii biirootti yoon seenee hamma nan ta'utti hin taa'an na teechisanii taa'u gooftaa galanni haa ga'u isaan na baase ani ofiin hin baane. Kanaafuu biyyaansi oduu lakkoofnee biyyoota meeqa ta'a? 100. Biyyoota amma 100. 100 guutuu kun olaal katamaa boqojii. Waldaa wadoontiin biyyumtu meelaa duukan Asmaa'olittu Zuwaayii Maqii Naaziriitii. Biyyoota yoo lakkaa'aman biyyoota 100 biyyoota keessatti immoo cheerchoota baay'ee. Baay'ee. Akkasitti. Biyyoota alaa wajjin gata caalaa argatanii deemanii. Deemee achitti illee gizee bishaan hin badan gizee abidda lolaanillee dhiiga jigu na argisiisa. Dhiiga jigu argee maal ta'a laata odumaan akka jilbeeffadhee kal'uu dhiiga jigu na argisiisa waraqata adii irratti rab jedhee dhiiga addisi oo'aa jiguun argee ni sa'a galaa jedhe waan ni sa'a galaa jedhe naan jedhe. Ijoolleetu jedheetan warra asitti fayyaadaa be. Oon jedhu lakki har'a natti mee bariisaa beeta kiristaanii qidaamee natti mee sanbata guddaa mee manaan gal hojjeturee ta'ee ani qanii kana maal beekaa mootii Raashaan mangistii Raashaa jedhani boombiidhaan ayyariidhaan dhiigni namaa laga yaa'ee jedhan. Isgoo jedhmee naan jedhan. Tillee waaqan biyya kanas fide isgoo jedhe. Dhiigni jigee namna makiina akkanatti deemullee irrumatti bu'a boombiin kan akkasii kanaayyuu mata sirriitti nama agarsiisan isaanii akkasitti. Yoo sana biyya kam deemtan turtan ergaa kanaaf? Hin deemne beekaa kiristaanitti hime. Achiin jira haala bayeetis beeksitti natti agarsiisa. Qaalootitti ergaa kana himtan? Ameerikaatti moo? Asitti biyyi hundattan himee majammaraa qaalootitti himee kufale deemu. Kufale deemnani waraqata barbaadii naan jedhan. Ishii jedhee waraqata naa baasaan jedhee warra kun kan baatas olii kana ergaatti waaqni mudhii jabeeffadhaa balbal hunda bu'aan godha jedheetti hin didan. Gaaf sadaffaallee hin didan. Lammaffaa kanatti hin didan. Mudhii jabeeffadhaa jedhe waaqni. Hundumattuu nan himee ormiin fudhate isaan hin didanii natti kolfan. Gaaf waraqata xaaffadhee tan immoo waaqni kai deemuma deeminaan jedhe waraqata naa xaaffadhee tan oodhaa jedhee alaafii isaaniitti itti kenna. Ol seeneeti kukkutanii hin kukkutan jedhan waraqatan. Waraqata isinitti kennisan hin kukkutan. Waan kukkutanii 7 adagaa sun irratti dhufe. Faarfattoonni isaanii baay'eetu adabamee balaa konkolaataatiin dhiyootanii turan. Gin waaqayyo dursee isinitti himee isaan fudhachuu hin dandeenye. Biyyi hundummaa akkatti beekan isaan na didanii dubartii hawwatii waldaa hawwatii walgeechee dhallaatutti nan himee dhiiratitti nan himaa isaan hin didanii waaqni maaloo dhaqinaan jedha saditti deebi'een jedhee. Gaaf sadaffaa sanaan maalan beekan seennaan nan deeme natti maa'oo taqabbaltanii jedhee isaan ol seenan waraqatan tatarsaasan jedhan. Ergasiin dhagaa warri immoo qaalootii keenya keessa jiru hin jira. Gaafa adagaan kun isaanitti galu na laala namni natti marse hintee maaliif na laalan gongoo yoon kowwadhe naxalaa yoon huqqattuu ta'e maa na laalan
jedheetan aara jalmaan mataa qaban maaloo qanii lama bulu maaloo beesitti mansanii atitti himnaan didanii adagaan kanaaf irra ga'e jedhanii kanaaf bee namni silaan hoo akkanatti ilaalan huqqattuu wayiiti uffatu mallee rogaan qabu waan itti xaqqamatan fakkaattu jedhetu wode ashaashamannee gabaa dhufe kan achi dhufan dhage. Ergaan kun raawwatamee booddee akkasitti natti himanii ani immoo ani waaqannaan jedhe malee anaa mootii kan godhe waaqaa maali wanni namni akkana kadhattuutitti na ceelee na laaluun jedhaan nan aara gabaasoon bahe ergasii namni tokkuma qaaliyooti keessa natti himee waraqata kan akka isaan itti naa kennan wanni ishiin jetti ta'ee kennaafiyyi jedhan. Waldaan qaaliyooti eeyyama isinii kenna. Wanta isheen dubbattu ergaan ishee dhugaadha. Kanaafuu waraqaa ragaa kennameefi biyya irratti akka deemtee akkasitti naa kennanii immoo waan tokko waan jajjabaasee itti himaa waggaan kun hushuun tiyyan waggaa lamaati ganama obboroodhaaf nan calla'aa odumaan calla'uudhaaf. Ergaa biyyaati. Ergaa biyyaati. Oduun jilbeeffadhee calla'uu dhaabbadhee tan algaatti akkana jedhee waggaan calla'u. Makaffashaa mataa kiyya fuulduratti baay'ee kana jigsa. Qulfii fakkaatu. Qulfii makaffashaa. Fakkaatu balbala mul'ataan. Namoota jiga. Amma ganamaa bee sa'aatii tokko hin ta'a. Yoo na fuulduratti jigu kana. Ormaa qoodi Itoophiyaatti firdiin kennamtee naan jedhe. Itoophiyaatti firdiin kennamtee jira kana biyyaa qoodi. Tokko kan immoo ollaa kee kanaa namicha kanaa kenni naan jedhe. Akkanuma akkuma namaa kan natti dubbate. Faasikaa bareedha na waaman kootti buna dhugi jedhan. Amma hirroobaa ka'ee dhaqe. Waaqni makaffashaa natti kenne. Makaffashaan dhalootiidha. Waaqni isaaf kenninaan jedhee lakki kiristoosuma bicha amalmee waan biraatitti hin amanii. Itoophiyaatti firdiin kennamte jennaan qaniinaan jedhee sanbata guddaadha. Hojja duree ganamaan ka'ee beeta kiristaanii hundumarra deemee masarata kiristoos qaaliyoot yoot biraan mulu wangeel waan nageelle jiru hundumattuu Itoophiyaatti firdiin kennamte naan jedhe Waaqni. Mee Waaqni sa'aa galan haa kadhatan jedhee Waaqni jedhee hime. Kadhatanii dhiisanii hin beeku. Bara kaan gizee koreelaan dhufe namni mana gubuu jammaru san duraan dursee mana gubatu na agarsiise. Maarree firdii sun amma jammarame naan jedhe. Amma jedhe. Amma firdii sun naan jedhe. Itti fufee manni duraan na argisiisa manni sin gubatee namni sin. Garuu oduun gubateen isin himtanii tan. Isumatu himinaan jedhe. Gaddeef waan seefiin dhufe haamtuun dhufe alangeelii lifa deefiti him dafa waan jajjabaa dhufaa jiraa naan jedhe akkanumatti kun waan soba jiraaree san naan jedhe bakki nan hin deemne hin jiru. Waan kana himuudhaaf. Waan nageelle. Waan dodola hasaasa qoree biyya kana zuwaayee deeme. Ingidee amma namoonni akkuma har'a argan kun fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti illee waldoonni yeroo sana dhaqxanii itti himtan namoonni baay'een qulqulloonni isin argaa jiru. Ergaa kana warra bira geessitan kun yeroo amma isin dubbattan kana hin beeku. Xaafaa hin jedhaan. Ergaa kana xaafaa jettanii. Xaafaa kadhadhaa hin jedhaan. Yaadadhaatii. Waraqata irratti xaafaniitu manarraa fuudha. Deebi immoo lammaffaas immoo mallas odoon du'in kaartaa Itoophiyaa kana sadi lafa seentu na argisiise. Waan na argisiisu yaa Waaqayyo kuni maalinni namatti illee nimu akkanumatti ni sa'a galaa jedhee tan namatti himaa. Mee naa hiiki yaa Waaqayyo jennaan mangistaatota naan jedhe. Kaartaan kun hasseen sadeen kun tokko nutti asaan bineensa kan fakkaatu hannama sodaachisu sadi ta'ee keessa akkanatti keessaa wal jaa'u na argisiise. Nutti aanu kan maarree barreen gaddaa waggaa lamaa miti lolli jammara. Bineensi sun amma ka'e naan jedhe. Bineensi sun boolla mallas jedhee anaan yaada hin beekaa
Bineensi barasiisuun amma ka'e. Kaartaa Itoophiyaa sadii argitanii. Keenyaa michaa miti alam kaartaa. Kaartaa addunyaa sadii argitanii. Sadan keessa. Sadiin kun lafa lixa. Lafa lixa. Achi tokkichi immoo asii dhaanu kun ol ba'a. Isa keessan bineensi yaa'e. Bineensa kan tokkichi ol deebi'ee ol ba'a. Kaartaan hin baane boolla san keessan bineensa. Boolla kaartaan sun keessa seene keessaa bineensa ta'ee asitti ba'a. Bineensa fakkaate wanti nama sodaachisu. Yoo san nama hundattuu ijoollee xiyyatti illee maarree namatti akkas hin jenne mangista inni duune du'e isaan dhageenye nan cadhise gaaf kaane bakka akkanumatti isaa galaadhaa alam kaartaa keessaa lafa seenu argee Itoophiyaa ta'e biyya biraa ta'e. Ammallee immoo deemtanii himtan cherchi. Hime bakka hundattuu. Ingidee warri amma as teettanii ilaaltan kana ergaa kana haati keenya dhuftee waldaa keessanitti warri himte warri barreessaa turtan akka beektan akka dhageessan an abdii qaba. Yeroo sanatti warra ergaa himamu keessaa waldaan keenya waldaa Adaabaa Mulungeelii ture. Yeroo sanillee ergaa kana qabatanii dhufaniiran. Qabatanii dhufanii nissaa galaa wantoota akkana arga jedhaniiran. Ani yeroo sanitti waan dhugaa natti fakkaata. Anis yeroo sana tajaajilaanii ijoolleen ture. Kanaafuu warri akka waldaa keenyaa baay'ee warri isinitti himte yeroo kana akka yaadattan abdii qaba. Eshi inni ol beeku nutti bineensa ta'a. Bineensa fakkaatee ol jaa'e nutti aanu sanirra. Lama garas aana. Tokko nutti asaana sadeen akkanuma akka kun saaxinii kanatti akkuma kanaatti lafa seenuun argise. Isaan inni nutti aanu sun akkasumatti bineensi keessan ol ba'a. Bineensi sun kunoo kana naan jedhe. Bineensi sun kunoo amma jedhe. Kan bineensa mitiire. Kan dhiiga namaa dhangalaasee Itoophiyaa irratti dhiigni nama baay'ee dhangala'ee baay'ee du'aa fi oduun du'aa dhaga'ame. Akkan gooftaa galannaa ga'u kan inni naan jedhee inni ganaa immoo giseen dura jammaru inni uffadhu namichi wayii agalgaayiidhaan mana kiyyatti bulee nuu kadhata. Asallaadhaan dhufe. Inni kun amma doosee dhaqe. Biraanuu gaargee kassasaa alaa inni higgi xabaqaadha. Inni higgi xabaqaa. Namichi kun agalgaayiidha. Agalgaayiidha. Dhufa. Amma daddafeetaan xiqqoo dhibee qabaa uumaa kajeelchisa. Asitti waxii godheetaan bunas dhaabeetaan achitti immoo waan inni barbaachisu kushiinatti hojjedha. Akkanuma jilbiifadhee kadhadhe. Namicha kana waan jilbiifadhee kadhe kinfii qabaa ofii farda samaa irra deemuun argisiise. Isuma wanni kinfii qabuuf kinfii bal'aa isaati ofii farda fakkaata lama. Akkana garanaa dhufeet akkana deemuun argisiise. Jilbiifadhee been kadhadhaabe. Ani girrim jedheen namichi sun hammuma dhufutti muddame. Yoo takka ta'u. Abjuus miti. Abjuu miti. Akkuma jilbiiffattanii. Na argisiise. Wanta akka fardaa koola qabu ka fakkaatu. Garanaan dhufeet. Garanaa darba. Akkana deema. Isa duuba immoo motor saakiliidhaan deema. Motor saakilii kana fiiga samaayii kanarra. Ittaanii dubaan immoo kana argitan. Amma namichatti hime. Ani abjuu hiikuun beeku maleektii malee ani raa'ii kanallee hiikuun beeku kan waaqni naa kenne malee ammoo ati dhuftutti muddame waan akkanaan argedheeta midhaan kenneefi buna dhaabeetti odeesse. Jennaan ani ansii kenne kophaadha. Siifis kophaa sii kenne. Garuu ankoola qabu kuni malaaktidha naan jedha. Ergaan anaafis siniifis kenname garagaraa. Haa ta'u garuu ergaan amma argitan kun kan koola qabu kuni ergamaa waaqayyooti. Malaaktidha jedha. Malaaktiin kun wangeela han dabarsu jedhe. Wangeela. Han muddamu sun immoo timbiitidha jedhe. Motoriin duwwaa ariifataa deemu kun raajiidha jedhe. Timbiita faxxana jedhe. Raajii ariifachiisa. Raajii ariifachiisa. Naan jedhe. Anamma waaqan gaafa dhibe isumaan eegi muddamee amma nachii dhufu. Deebi'ee tanaan ammallee amma mi'a waaqayyo waanuma kana natti axxarre jennaan akkasumatti yaaduma kana natti gallaxe. Ani kanaanillee jabaadhaa kadhadhaa timbiitiin dhumataa jira
malaaktiin wangeelli biyya wal gahaa jiran jedha asii ka'eet akkana deemaa hin jedhaan inumani manamatti. Namoota ammallee moo egaa kanammoo amma jammartan amma jammare himuu amma reefuun jammaraa jira gisee san reefuun jammara deebi'eet immoo maalla argisiisee namichi kun tintiyya deeche hospitaalatti deeche jedha amma abjuudha laal. Abjuudha maalii? Abjuudhuma maraa himute oduman kadhadhu kun shillimbinen keessa na godha hoggaan tsallau ani rafu tsalootii malee oje namichi kun niitiin tiyya deeche hospitaalatti deeche hin lallaba inni dheeraa isaatti kafan isaa gurraacha namittiin edaa kan deeche bineessi kun dhiiga xiqqoo hin qaba dumbur kan faanaa deemanii tattiin dhiiga qabnisirraa xiqqoo hin qabdi. Dhiiga qabdi. Inni bineessichi duuba deema. Namichi afoo awwaajaa deema. Amma kana maal waan jedha yaa waaqana naa hiikmee mee maxaafuma keessa jira wanni kun yoo jedhu agalgayu wayii dhufe. Cimaa isaati maxaafa kan barate. Fidi maxaafa quddusiinaa jedhe ittan kenna. Raga Daani'elii keessa jira. Hambara macarrashaa namichi sun awaajii kun murma muran amma kaanis 666 dhufaadha isa jedhe amma beeksisee sun qaata amma isa jedhe namittiin beeta kiristaaniidha jedhe bineensi ishiin dhalte hangana biyya nyaatu jedhe oduma beeta kiristaanii keessa jiru handabarsee wal kennu isaan isa kana jabeessi kadhadhu waan guddaa sitti mul'isaa naan jedhe gooftaa galannaa gahu. Maarree amma inni 666 suni amma hannama qalutu ka'a. Eessaa ka beeta kiristaanii keessaa wal dabarsee kennaa. Kana naan jedhe inni naa hiike akkana jedhe na agarsiise kadhadhaa jedhe kan nama karaa deemuttan hima. Amman beeta kiristaanii dhiisee karaa deemutti illee nan. Ergaa kana waldaa duwwaa osoo hin ta'in nama karaa sitti hundumaattu himtan. Amma yoo isinitti dhufee ani waaqa jedhee isin qale ani waaqa yoo jedhe waaqa duraa gattaniiti waaqa isaan amantuu inni yoo isa didan waaqni duubaan nama gubaa abiddaan nama gubaa hin jedhan yoo karaa deemullee kanumaan nama beeta kiristaanittis kanumaan namichi tokko kun amma qaaliyootii keenya keessaa kan baata maqaan isaa Gabramadin jedhe wanni ati jette ta'e jedhe. Beeta wanni ati yoo san dubbatte amma ta'e naan jedhe barreen gaddaa. Homaa waan xiri hin qabne ta'e wanni ati gisee san dubbatte ammas bineensi manuma keessaa ka'aa jedhe. Manuma keessa. Beeta kiristaanis odoo waliin lolli. Dhiyoota biraanii balballi keessan odoo sa'aatii 10 odoo kadhannu balballi warra dhiyoota biraanii afaan wal jala darbe hin dhiibaa hin didan. Biiroon cufamee jedhe. Amma bee guyyaadha. Itti maabbaan beektanii ati qaaliyoota itti himtee nutti himte malee isaan itti himte hime isaanitti hin fudhannu yoo jette itti dhiisin jedhe aara hin fudhanna jedhe tokko dhiyoota biraanii ammallee hin jirti yoo san diigamee manni isaanii akkasuma biiroon isaanii cufamee wambarii manaa guurratanii hiqaan beeta kiristaanii guurrame anaan hime sun hin ta'e hundallee isallee durumaan durseetan itti hime. Waan beeta kiristaanii qaaliyootitti illee ati hanqabatte gadeen dhiisinaa jedhu jaarsoleen qaaliyootii keenya wal lolanii kun amma wannooti eessatti kan amma karaa manna haraa addisii hangala sun lolaa yaa'anii be. Cheerchiin achi fotoqee cheerchiin biraa dhaabate. Hoggaa isaan odoo waliin loleen nama addaan bibittinnaa'ee gara dubartiin irra deemu argee. Ergaa kana yeroo qabatanii adeemtan yeroo baay'ee waldaa mul'ongeelii qaaliyooti hin jettan. Hundumattan hima. Waldaa hundumattuu ergaa kana himuuf deemtan. Hundumattan hima. Hundumattu waliin hanga'ee. Kanaafuu bara keessan hamma ammaatti hamma guyyaa bara amma dhufnee simbiratti argamnutti dhuga baatii waaqayyo isinitti ba'aa turtaniittanii jechuudha. Galanni isaa gahu. Gooftaan kan jedhe fassamaati janaan jedhe biyya alaallee hin ceetaa naan jedhe. Amma immoo biyya keessa duwwaa miti alallee deemtee ergaan dubbattaa. Achitti illee bakkee shaniitti faranjiillee kompiitaraan itti dabarsa waan achitti na agarsiisa.
Addeessa samarra bu'u na argisiisa. Dhuguma bu'ee jedhan bahar mana biyya balleessa odoo jedhan bahari keessatti bu'edhan isallee na argise. Isallee Biyya kam deemtan turte ergaa kana himuudhaaf? Ameerikaatti moo Ameerikaatti. biyyuma keessa jiru bakkuma dhaqe ka maal tolii gad deema biyyi fagoodha. Kanaafuu achitti garuu cheerchi Chicaagoo jedhu ka biyyattiin. Chicaagoo deemtan. Chicaagoo Achitti immoo waldaa meeqatti waan ergaa baattee deemte kan himtan? Oromoo takka jedhe. Waldaa afaan Oromoo. Afaan Oromoo Amaarri lama. Afaan Amaariffaa. Lama afaan Amaariffaa lama Faranjiitiin tara calla'u malee beeta kiristaanii kan Faranjii illee yoo Faranjii yaa'e Abashaan seenee calla'a. Haa ta'u beeta kiristaanii shanisa bakka warri dhaga'e warri waan nuti illee dabarsee Tigreen illee achi hin jira beeta kiristaanii qaba. Kanaafuu hamma waldaa shaniitti achitti illee ergaa himtan. Ergaa hime gaafa nasi ergaa turtan addeessatu waaqarraa bu'ee lafa kufa argitan. Dhiiga jiguun arge. Dhiiga dhangala'u argitan. Nama immoo nama iyyuu na argisiise. Yoo laalu kun haamtuu haamaa kun haamtuu harkaa qaba midhaan haamuu gariin jedhe. Badan biyya keenyatti amma lolli dhaabbatee ka gisee sanaa digitu jira miti. Jedhee wayyaadu bariisuma sani bishaan biyya Jaappaanii jedhan katamaarra garagara. Kuni dhiyyaa kun harka qabaa gimbii kanarraan bu'ee katamaa fudhata yoo kun qabu kun qaba isalleen fudhata. Kana na argisiise lakkiis goo jedha barri dhumate. Timbiitiin dhumate naan jedha yaa Waaqayyo kuni maali ijoollee tiyyaa jennaan timbiitidha naan jedhee jabaadhaa kadhaa jedhee tan nama hundattuu xaafee kan faranjii immoo abashaadhaan amaarinyaan xaafanii kompiitaraan faranjoota immoo dabarsanii kennanii dhufteen waa kadhattu maaloo nuu fidoo jedhan guyyaan hojii ani hojjedhu sanbataa gisee hojiin jiru ani guyyaa sanbataa fidee hojii keessaallee naan ta'u naan jedhan na dida mucaan faranjoonni nuu fidi jedhanii ergaa kanatti dabarsee nan kadha rafeen buluu garuu biyyi sun biyya seexanaati biyya namaati nuti biyya birriiti malee biyya seexanaati adii ta'een natti dhufa arabaan manfasii sumaalee manfasii adii hangurraachaa kan hindi jedhe akkanatti nan abaaraa bula akkanuma natti marsa nan abaara hin kufa yoo nan bayyeessuusim jedhe hin kufa yookaan na marsaa an biyyi kun gali naan jedhe hin ceetas kan naan jedhe isa amma gadi hoomtuu as hin jiru naan jedhe yoon galu na galchi akkana fiddetti na galchi jedhe yoon jedhu bakka gaafa boru galuuf ta'u ayizoo maazar naan jedhe nagamaa naan gali galanni waaqa haa gahu. Ergaa achitti himuu qabdan himtanii himee achillee jiraachuun barbaanne Waaqayyo deebi'aa galaannaan immoo gali jedhe deebitaniitiin immoo gara Itoophiyaatti gali jedhe fuma isaati harree garuu yeroo ammaa kana namni akkas jira amma biyya akkasii dhaqee deebi'ee gara biyya Itoophiyaatti rakkina sanatti deebi'u jira garuu waaqa biyya waaqa hin qabne asii mootii biyyi keenya mana bareede fooqii gubbaa samii galee lafumatti awwaallame saffa kunoo boolla qotanii qopheessanii achumatti gad darbanii bo'uun hin jiru jedhan maali kun meedaan kun tokko masqalii qaba awwaala jedhan lafa hoggaa abbaan barbaadu achumatti shafatuudhaan loozoriin qotanii kana lafa jala garuu dhiisaa galaa sin jedhe gali jedhe gali naan jedhe naan gali kunoo galillee ganna sanbee ergaa kiyya na jammaree waan natti mee akkasumatti taraadhuma himee garuu annan yaadadha bara 90 keessa gara asuma adaabaa xiixaa waldaa munoongil dhuftanii turtan. Sanin duran jammare. Yeroo san garuu anis gara gooftaa dhufeen turre. Akkanatti mee ijoollee kana kadhu naan jennaan waan isaanaa fayyisu. Gara naannoo keenyaa dhuftanii yeroo amma jecha amma dubbatta kana yeroo dubbattan isin arrabsaa turre uleedhaan dhuftanii maali jaartiin hin teessu maaltu dagmoo qii namaa rashee oofaa nuti gibbii keessa teenyee harka nu qabdanii waa dubbataa turtan
harka isinitti hin qabu. Nullee immoo deemnee arrabaa isin deebisaa ture. Ani beeku sanii garuu na laaltan haxirarraan. Ijoollee shafaxaan na laalan nan arga. Malee akkasitti bennaa deemaa oollan namicha waliin buleettiitti jibirallee mana warra kiristaanaa na fidee amma nan galaa jedhaateen ariifadha. Galgalan galee miti galgala. Garuu gaafsan maal jedhaa turtan? Waan isaan haa fayyisu, waan isaan haa waamu jedha akkanumatti waan biraan jennu. Haa waamu jedhe isin waame kaa galanni gooftaa gahu. Abidda jalaa isin baase. Waan baay'ee jedha garuu amma dadhabbii kiyya waliin malee wanni natti dubbate baay'eedha. Bakka hundattuu dabarseen jira, xaafaan jedha. Namicha wayiitiitu barreen gaddaa dodola gisee erga koleeraa fi mana gubaan dhufu san dhaqee Mulu Wangeelii. Innilleen dhufne mana gubuun illeen dhufne. Fuuldura manatti. Duraan dursee natti. Jennaan Mulu Wangeeliin dhaqinnaan jette haati agalgaa'eedha. Isheen illee mana isaanii tan bulee. Jennaan hin dhaqini Mulu Wangeeliin hin taqabbaluu isinaan jette. Dodola. Lakkii ani eega waan ina erge asis natti mul'ise jedhee tan bakka jilbiifadhee tan kadhee deema maalarra kadhee waaqan na ergee handide haadidwaan dhagayaa dhaga'u jedheen dideetuma dhage. Amma lama isaanii baasteroota gadi yaa'aniitiin haatu teen tunii ergaan qaba jettee irraa fudhadha. Hundumtuu ergaa jedha. Maal kan ala yaabbatu. Maal hundumtuu akkana jedhama. Maal kan nu godhe jira jedha. Eshi hundumtuu ergaa jedha dhufaa. Kan maal nu godhute jira jedheetiin balbala afur dhaabatanii isinitti gulu. Natti na ceela'an. Duruma darbeetan mana biirootti ol seene. Yoon ol seenuu tokko hin jira ergaan qabaa fudhattuu hin jedheen. Jedhe. Ishii isiniifan immoo kadheetan madheetan tsalla'ee naa xaafi jedhee hin xaafee hundaa ittan himee ani nan bahee amma naa kadhaa kaa isinin jedhee edaa dhufanii ta'an ani jedhu nuffadheen kadheemi dhufanii taa'an na inni xaafee fixee anis kadhee yoo jedhu dhufanii ta'an kaa kadhaafi jedheen kostor jedhee namichi kun amala isaanii beekasyaa amma tokko keessaa tokko naa kadhatee annan bahee nan deemee gibbiin bal'aadha. Fiigee daddafee hin deemee agalgaan na fide sun immoo wangeelaa isaanii jedhan. Nama dabuu beete. Inni na duukaa ani karraa argee naan deemee bahee yoonaan karaa irratti gahu. Maazar. Ani kadhattuu kiristoositi malee kadhattuu birriitii muti. Ani hin barbaadu jedheen akkanuman jedheen amma karra bahuu ga'e kunoo gibbiin bal'aa ala jiran pirogiraamiin jammaramne. Ani kadhattuu kiristoositi malee kadhattuu birriitii muti. Nan qabaan hin barbaadu akkanuma nan harka facaase. Maaloo tiraanspoortii sii ta'a. Jedhe mucaan kun na fide sun harka kiisuma keessa na kaa'ee achuma warri immoo masarata kiristoosiin dhaga jedhee warri qaaleyooti immoo baajaajiidhaan nama na erganii Mulu Wangeelii dhaqxannaan achitti na eeganii achi dhaqee achirraan galee. Yoo nan galee torban lama odoon guutiin balaan biyya hundatti bu'e. Ammas ergaa kana naannoo Arsii Nageellee Dodolaa Kasiitanii odoo torban lama hin ga'iin balaan bu'e manni baay'een gubatee namni baay'een. An duraatu kan gisee amma Hacaaluu du'e amma Abaasaan guddaani kan Hacaaluu duraan immoo Jawaariitu dhagaa daraddarsiisee mitire nama baay'ee du'e. Waaqayyoon jedhe deeminaan jette dhiiguma namaarraan deeman dhukufale sururna jedhee innumaan deema garuu kiristaan Arsii bichaadha warra cimaadha warra waaqa sirriitti jaalatu. Achitti isaan illee narraa fudhatanii mana wayii buli jedhanii saafaan asii deeme kufaletti cibulee bareesaa qoreetti darbee qoreettis akkasumatti gaxarii shiree bakka beeta kiristaaniin jiru isgoo jedha waan jabaadha jedhee waa'ee biyyaa wanti jabaa dhufa seefiin dhufe guraadeen seefiin dhufe haamtuun dhufe nisaa gala waan jajjabaa ta'a jedhe jeefi naan jedhe
garuu ani hin agarre mana gubatu bichaa na agarsiise. Eessumaa waa bitanna suuqiin marti gubate katamaan moobilii irraa jammaree aga safara keenya ga'u kana akkasumatti gubate kunoo safarri kun balbala kana. Bakka baay'eetti miidhaa guddaan geessisu. Asii olis. Hin kaatuu naan jedhe ormi bee sodaate nu fixan jedhe gabba'uudha. Ka'i deemi akkanumatti ganama obboroodhaan ka'i deemi. Aaroonii fi Muuseen hin jiranii deemtee nimtumaa teecha naan jedhe namni dhume kaakunoo daggalatti dhume. Ka'ee tanan. Agalgaa'ii Cheerchii Qaaliyooti. Inni illee as jira hoosan. Mana isaatitti illee nan hime. Makkaana Yesuusitti nan hime. Amaanu'eel illee gurbaan tokko ammuma tana deemi hime. Ani immoo akkatti hin deeminaadhaan kaa'uusan kun tuksii waan biraati safara keessa. Isatti nan hime. Duratti irraa ergaa keenya isa jalqabaa irratti iddoo dhaqxanii tajaajiltan iddoo baay'ee nutti himaa turtaniittanii. Ergaa biyyaaf ta'ullee wantoota baay'ee nutti himaa jirtanii ergaa gaarii isinirraa barannee irraa fudhannee irraa amma garuu erga kana hundumaa wajjin haasofnee guyyaa dheengaddaa ana bira dhuftanii turtanii waldaa keenya ergaa biyyaaf Waaqayyoo ammas natti dubbachaa jira. Tiksiillee haga tiksii 6-7 naaf kenneera. Ergaa kana immoo waldaatti himii asii darbee waldaa biraatti illee himuudhaaf nan deema jettanii dabartanii deemtaniittan. Innaa ergaan yeroo ammaa kana Waaqayyo isinitti dubbate kuni ergaa akkamiiti? Himaamee isinis sabatti jechuudha. Gooftaa galannaa ga'uun qaddamu. Ameen. Ergaan ammaa makaraan hin dhufa jedhe. Deebiin Kiristoosii dhiyaate. Makaraan hin dhufa tinbiitiinis dhumate. Deebiin isaatis dhiyaate. Dadda fi hime qinqinii samii roobullee makaraa. Alangeen illee shabbeen akkana harcummeen kun illee garafuuf ka'e odoon garafamne. Lammaffaa mabaxxaraan illee ka'e. Oduu baxxarriin baane. Nisaa galaa jedhe tinbiitiin dhumate deebiin Kiristoos illee dhiyaate. Jedhe gooftaan kana kanan mute. Ergaa ammaa gita kana mul'ataadhi? Ishi amma guyyaalleen manatti agarsiisa allee waan abjuu miti. Anammaa abjuu miti. Ka durii akka duran dursee waggaa jammaru san abjuudhaan dhufeet. Amma abjuu miti naa kennin jedhe amma abjuu sana jalaa dhokse. Kama natti himu kana gilxii natti himu malee abjuu na jalaa dhokse. Maaloo abjuu sana deebisin jedhan waaqan. Garuu amma gilxima natti agarsiisa natti himas. Waan sadii. Barri gaddaa. Alangaan ka'ee garafu malee. Harcummee. Harcummee ishi. Mabaxxaraan illee ka'ee jira. Qinqinii samii roobu. Makaraa jedhe. Waan sadii qinqinii samii inni lafa muluu shaffanee jira. Qinqiniin gubbaa roobu kun lafa guutuu walga'eera. Walga'ee jira. Jabaadhatiin isaa gala jedhe dadhabdee taa'inaan hin jenne garuu deemi jedhe ka. Inuman deemaa gooftaa galannaa gawwan barana naan jedhe kan. Barreen gaddaallee immoo dubartii hagadaa baattu na argisiise. Dubartiin tun beekta kiristaanaa. Isbii gogaa hagadaa gogaa baatu isbii gogaa isbii ishiin baatu ishiin beekta kiristaanaa. Mul'ataan argitan bara dheengaddaa dubartii hagadaa baattee deemti. Hiikaa Waaqayyo yeroo isinii kennu immoo dubartiin waldaadha. Isheen dugdatti baattu immoo sabaa sabni immoo goggogeera. Sabni immoo afur Waaqayyo keessaa ba'eera. Kan jedhu gooftaan ergaa isinii kennaa ture. Natti illee dubbatan akkami jedhan. Isaayyaas 43 quxurii tokko irratti bahaarillee hoo seentan birreen gadduma gisee koreela sannaa kenni kan Isaayyaas duraan hannaaf kenne 51 quxura 5 naa kenne ture san ani immoo gadda bara koreela sannaaf kenne 43 quxurii tokko jedheen naaf kenne jedheenan na gaafillee dheeffan akka Kiristoosii yoo bishaanillee bu'u seentan isin hin liqimsu abidda illee seentan isin hin gubu
jenne jedheera. kanaafuu maali naarsafa maali ka alkoolitu du'a nama oolcha alkoolii dibattan inni nama baasa an Kiristoos kan dubbate kan soda ani inni nama hin baafne ka afaan isaatii bahe ka harka keessan faashinii namni hojjetu nafsee fayyisa moo foon eegullee nallee taqaben hiqirtaa jedheen natti men isinitti hima bakka baay'ee kirikir tokko sirii mulu wangeelii goofaa jedhani Shaashamannee waluma ka'e onnoo keessa calle'een isinitti mee makaraan hin dhufaa ogizee san immoo roobaan arga roobni kun hin rooba yoo roobu samaayiidhaan hin rooba lafa buuqinqinii ta'e akkana naan jedhe maal godhare roobni roobu kun waaqa biraa dhufa roobni kun roobu kun immoo qinqini makaraa ta'a akka nama keessaan baane kaa garuu qinqiniin hin baaree xaraganillee ta'a jedhe waan. Ammallee ergaan isin argitan sadiin keessaa tokko qinqiniin kun maalinni ergaan isaa sabaaf maal dabarsa? Sababni isaa galan makaraa jedha. Qinqiniin kun makara rakkina. Rakkoo guddaatu jira. In garafamtan odoon garafamne baxxareen kaaseera fila baxxaraa kaaseen jira. Kanaafuu nisaa gala jedha. Timbiitiin illee dhumata deebii waaqallee dhiyaate jedha. Eshi yeroo ergaa kana dhageessan ingidiin akka namaallee macaafa qulqulluu dubbisuu hin dandeessan. Maalan dubbisa ree kunoo naaf kenne kaa'innu. Waaqayyoo tiksii inni isinii kennu bakka inni isinii kennu sana qabatanii dubbattan malee akka namaas dubbisuu hin dandeessan. Nani makaa namootatti xaafaa hin jedhaan. Wanta waaqayyo namni tokko macaafa qulqulluu kana banee dubbifatee ergaa kana qabatee deema. Isin garuu akkasuma osoo hin ta'in waaqayyoo tiksii iddoo sana isinii kenna. Erga isinii kenne immoo bakka sanallee immoo waan jedhullee isa wajjin isinii kenna. Isinis immoo akkasuma qabatanii deemtanii jechuudha. Laalee maal laalaree kamanni naatti kenne sani. Namatti dhaxxanii himtan. Dabarseen kennaa xaafaa hin jedhaan hin nabbabdanii timbiitii kan fakkaatu. Eshi amma ergaa kana wajjin kan wal qunnamu kan wal qabatu iddoon waaqayyo sagalee waaqayyo keessaa isinii kenne mee iddoo kam fa'a? Macaafa Quddusii. Macaafa qulqulluu keessaa. Macaafa Quddusii keessaa Maatiyos 7:7. Maatiyos 7:7. Isaayyaas 43. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 43. Milka Filiphos 4:5. Filiphisius boqonnaa 4:5. Nigiste 2:12. Lammaffaa. 2:12. Lammaffaa natti fakkaata. Kanaafuu Tasalonqee hulattanyaadha jedhu garuu miraafii 4:15. Ergaa kana waaqayyootu isinitti kennee. Yoo du'anillee akka gaafa kan ka'an har'a kan Kiristoosiif qophaa'ee kan jedhu naan jedhe sallee. Tasalonqee irratti yoo du'anillee Kiristoos Iyyasuus akka isaan kaasu kan dubbatu. Maatiyos irratti immoo kadhadhaanan dhagaa. Balbala kee rukutaa hin banamaa jedhe. Balbala koo rukutaa hin banama kan jedhu ergaa isinii kenname. Filiphos irratti umaafuu immoo hin cannaqaminaa. Afusharratti umaafuu yaadda'inaa. Gorannataachuu የሰው ታወቀው jedhamte. Gaarummaan keessa namaafuutti kan mul'ate haa ta'uu jedha. Hoosee miraafii 2:22 irratti illee kan. Hoosee boqonnaa 2:22 irratti illee. Ani isinaaca'ee jira jedha. Anchim yenee no. Warra nabbabuun natti maal beeka. Ergaa kana amma waaqayyo yeroo si kennu ati kan kooti ana addaan si baafadheera jedha obsanii jedhaatti. Honaano. Ingirii warra qulqulluu dubbistan ilaaluu dandeessan ergaa kana jechuudha. Milkiyaasii 4:6 irratti. 4:6. Maxaafa Hisqeelii miraafii 2:10. Quxurii 10. Maxaafa Hisqeelii. Kunniin hundumtinuu waa'ee deebi'uu fi fuula waaqayyootti argamuu ergaa kana wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Ermiyaas irratti illee 7:17 inni illee gaafa ani deebi'uu
warra nabbaben natti hima. Kunoo ani samaayi kanan uume midirii kanan uume na dhiiftanii muka kana ijoollee warri bukeessa ijoolleen guurtii quraan godhatanii ittiin nyaatan deebisanii waaqa godhanii qabatan waaqa san odoo ani jiru na aarsuuf na lolchiisuuf jedha Ermiyaas irra. Kanaafuu an gaafa dhufu akka galabaa gubatetti tan isin balleessa jedha. Akka galabaatiif isin balleessa. Galabaa gubate. Gubatetti. Ambee gogaa mutibe hangubata. Akka galabaa gubateetti isin balleessa. Gaafan dhufe jedha. Gaafa deebii kiyyaatitti na eegu jedha. Milkiyaasii afurii jaarratti illee inni maal jedhaa guyyaan hin dhufaa hamma ibiddaa abiddaa caalu hin dhufaa. Guyyaa akka ibiddaa caalu dhufaa. Bobo kan caalu hin dhufaa. Kanaafuu zootirqan jedha. Zootirqan jechuun kadhadhaa jechuudha. Qophaa'aa jechuudha. Kadhannee akka qophoonu dubbata jechuudha. Soofaaniyaasii tokko irratti illee inni tokko lama irratti inni gaafa nani dhufu jedha. Ofii Milkiyaas irratti waan baay'ee dubbate isinuun beektan. Milkiyaas irratti waan baay'ee Soofaaniyaas illee gaafa ni dhufu qurxummii bishaan keessa jirulleen dhiisu hanbaddaarra jiru dhiisi. Ani gaafa dhufu jedha. Ergaacha akkas jedha. Agar warri maxaafa dubbisu waan baay'ee itti maka'anii xiqsuma bichaanaaf kennee galanni gooftaa haa gahu. Amiin. Kanaafuu ergaa kana macaafa qulqulluu kana wajjin waaqayyootu isinii kenneera. Erga isinii kenneemoo Yoobii bakkuma ciisutti giseen lukaa buqqeessan natti Yoobii miraafii 8:5 irratti illee sallee jedhee jira garuu ani inni jedhe immoo majammaraan keessan taannaashihoota jedhu yoo isin waaqatti amantanii gara waaqaa dhuftan waan irriibaa isinii dammaqa jedha. Waaqni irriibaa isinii dammaqa. Macarrashaan keessan majammaraan keessan taannaashii ta'ee macarrashaan tallaaqidha. Eekaa Kiristoositti ka'amanii gooftaa galannaa gahu. Akkas jedhaa kan isinuun beektanii. Innaa ergaa kana aatii keenya qabatanii kan dhufanii mul'ataan osoo hin ta'in ergaa waaqayyoo isaanitti argisiise waan sadii arganiin tokko wanta akka qinqinii fakkaatu waaqarraa roobu. Isa lammaffaan immoo ulee itti nama dhaanan kan fakkaatu argan. Sadaffaa irratti immoo wanta filaa argan. Yeroo kana sadan immoo dubbatan wanta hin daganne keessaa kan hin garafamin jedhan. Argitanii kaagammaan garafamiin akka garafaman. Kaagammaan filamin akka filaman. Fi rakkinni guddaan akka jiru waaqayyo gooftaan karaa isaanii darbee dubbataara. Innaa amma dhimma waaqayyo waan kana isinitti dubbateera. Erga dubbatee immoo waldaa baay'ees deemaa jirtan. Deemaa jiru amma fil'e. Ammayyuu fil'e. Amma as ta'anii karaa kana namoota baay'eetu sin dhaga'a. Namoota baay'eetu laala. Isaaniif immoo mee maal jettan itti hima akka isaanis deebi'an. Jabaadhaan isa agala kan hin dhagahin dhageechisaa hin jedhaanaan. Kan hin dhagahin dhageechisaa idaa baasaa ofirraa. Gaafa waaqayyo dhufu isaa achi kan na beeku malee kun na eegu jedhe warra rafu hakkaattuun dhufa jedhe akkasuma jedhe deemaati haraqee dhugee kun kufe hin jedhina. Kuni machaa kuni hinata kun kanaa mootiin jedhe hima idaa ofirraa baasa guyyaa san firdiin isinitti dhufan jedhaan kaanillee akka dhagayetti. Kanaafuu firdii jala akka baatan agalgaa'ootaan mee maalaan isinin jedhan jedhamu kun firaas irratti. Kun eegoo guurii jedhan achillee nan barakan. Maalaan isinin jedhame waxxaatiin Qolaasiyaasii 3:5 jedha. Gorsa ijoollee immoo 3:5 Qolaasiyaasii keessa. Maalaan isinin jedhame maal san xaaffattanii wanni isinin jedhe sanin jedhama. Dhugumaa booda nyaatti illee himaa, hanin dhaga'iinitti illee himaa. Jabaadhaa idaa jala baanu jettee beenaan jedhan gooftaa galannaa gahu. Garuu karaarra ciisee makiinaan masmararraa bu'e naan ciisa namuma naa qophee bakka kanatti na buusan jedhe na buusan eegoo guurii jedhe deeme yoo na buusan ani beeku masmara mee warra abaluu xaafaa eenyu jedhanii malgeeta kiristaanii eenyu hin beeknu naan jedhan annan beeka jettee takka manaa naa baate mucaa gaariin hin jiru
gaxari keessa maasaa namaa jira nan ciisa nan ka'a nan ciisa akkasumatti warri nani dhaqu agalgaayichi fira illeedha gaafan galuu makiinaa taraa fardanaa fe'anii du'ee tana cibe goljootaas konfiraas irraan dhaqa yoon dhidhibee na dhukkubaabe homaa fayyaan qabu ila gullallee yoon shillaa waaqayyo ergaa sinii kennee yoon shillaa jedheen shillaa jedhee dhaqee dhalootatti himuu baadhee na dhukkuba sababbiin miilli keessa miidhameeyyuu sababbii ergaa himuu dhabuu keessarraa kan ka'e. Gullallee deemi jedhu gullallee kan addaan baafadhu naan jedhe gullalleen kun addisaa balleen jedha nan kadhadhe muunessaa gadi gullalleen hin jedha beeta kiristaaniin cufame jedha qarsaa ga'eetuman gaafadhe ka'ee jennaan yoon dhaquu qulfiin balbala beeta kiristaanillee hin jiru jedhe kaaneen naman na fide zim jenneetuma jedheetan jilbiffadhee qima sanitti balbaluma beeta kiristaanii sanitti kadhadhe qulfiin dhabamee manni cufame namni addaan badee ani galee ji'a odoon guuteen jaartii wayillee akkana deemtee dhufte jedhanii nama natti amma biyya kanatti galte namitti suni achi amma beeta kiristaanii guddaa ta'e jedhan